Akka waltaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu sa'aatii kanaa kun isinitti hima. Oromiyaatti qormaanni sadarkaa naannoo kutaa 6ffaa waxabajjii 8 kennamuu eegalaa jedhame. Naannoo Oromiyaatti qormaanni sadarkaa naannoo kutaa 6ffaa waxabajjii 8 2018 irraa eegalee kennamuu eegale jedhe biiroon barnootaa naannichaa. Hoogganaan biirichaa Dr. Tolaa Bariisoo haala waliigalaa hojii barnootaa bara 2018 fi kenniisa qormaata naannoo kutaa 6ffaa 8ffaa fi kan biyyaalessaa kutaa 12ffaa irratti miidiyaaleef ibsa kennaniin qormaata sadarkaa naannoo fi biyyaalessaa kennuuf haaldureen barbaachisaan xumuramuu ibsaniiru. Bara kana dhaabbileen barnootaa babal'isuu, hirmaannaa barataa cimsuu, ijaarsa manneen barnootaa bu'uura boruu, ijaarsa daree dabalataa fi diijitaal paarkii akkasumas leenjii dandeettii barsiisotaa, dhiyeessii nyaataa barataa fi kitaaba barataa yeroon dhiyeessuun walqabatee hojiin bu'aa qabeessi hojjetamuu eeraniiru. Qormaata sadarkaa naannoo xumura barnootaa sadarkaa 1ffaa kutaa 6ffaa barnoonni kutaa 6ffaan barattoonni 500,000 fi 47,000 ol qormaaticha kan fudhatan ta'uu himuun qormaanni sadarkaa naannoo kutaa 6ffaa waxabajjii 8 hanga 10 2018 kan kennamu ta'uu ibsaniiru. Kana malees barattoonni 400,000 fi 30,000 ol qormaata naannoo xumura sadarkaa giddugaleessaa kutaa 8ffaa kan fudhatan ta'uu kaasuun qormaatichi waxabajjii 11 fi 12 2018 kan kennamuu fi qormaannis giddugala qormaatni kennamuu itti geejjibsiifamuu himaniiru. Bara kana barattoonni 200,000 fi 2,671 qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa akka fudhatan eeraniiru. Bara kana walumaa galatti naannoo Oromiyaatti barattoonni 1,100,000 fi 100,100 ol qormaata kan fudhatan ta'uu ibsuu isaanii ragaan koominikeeshinii Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Abbaan taayitaa gabaa kaapitaala Itiyoophiyaa hayyama baankii investimentii alaa isa jalqabaa kennee jedhame. Abbaan taayitaa gabaa kaapitaala Itiyoophiyaa hayyama baankii investimentii alaa isa jalqabaa dhaabbata Naayijeeriyaa Yuunaayitid Kaapitaal Faayinaanshaal Sarviis jedhamuuf kennuu beeksise. Abbaan taayitichaa ibsa baaseen dhaabbata damee Yuunaayitid Kaapitaal Giruup kan Naayijeeriyaa kan ta'e Yuunaayitid Kaapitaal Faayinaanshaal Sarviis hayyamni tajaajila gabaa kaapitaalaa kennamuuf addeesseera. Hayyamni kenname kun dhaabbatichi damee baankii investimentii jalatti akka hojjetu kan hayyamu yoo ta'u, abbaan taayitichaa dabalataan muudama qondaaltota boordii 5 mirkaneessuu fi bakka bu'oota muudaman 4 hayyama kennuu isaa ibseera. Jimaata caamsaa 28 bara 2018 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti hayyamni haala seeraatiin kenname kun lakkoofsota tajaajiltoota gabaa kaapitaalaa biyya keessatti hayyamni kennameef maraan gara 18tti akkasumas lakkoofsa baankii investimentii gara 7tti ol kaaseera. Kunis hojiirra oolmaa fi guddina gabaa kaapitaalaa biyyattii keessatti mul'achaa jiru mirkaneessuu guddina itti fufsiisa qabu agarsiisa jedhamee eerameera. Sirna kenniinsa hayyama seeraa kana irratti haasaa kan taasisan Daayirektarri olaantuun abbaa taayitichaa Haannaa Takilee dhaabbata guutuu Afrikaa yookaas Paan Afrikaa akka Yuunaayitid Kaapitaal kana gara gabaa biyyattii seenuun isaanii seenaa guddina kaapitaala Itiyoophiyaatti boqonnaa haaraa ta'uu ibsaniiru. Gochi kunis sirna qindoomina faayinaansii biyyattii guddachaa jiru irratti amanamummaa fi tarkaanfiiwwan fooyya'insaa deemaa jiran irratti amantaa jabaan jiraachuu isaa agarsiisaa jedhaniiru. Oduu keenya itti aanuun Keeniyaatti poolisiin biyyattii namoota hiriira ba'an irratti aara imimaanessu dhukaasee hoogganaa mana murtii olaanaa duraanii biyyattis to'annoo jala oolche. Gartuun poolisii hiriira jeequmsaa to'atu kaleessa Keeniyaatti namoota hojii ijaarsa paarkii biyyaalessaa Naayiroobii kan qaama magaalaa guddoo biyyattii ta'e keessatti ijaaramuuf karoorfame mormuun ba'an irratti aara nama imimaanessu dhukaase.
Gabaastonni Reuters akka gabaasanitti humnoonni tasgabbii tarkaanfii fudhataniin hulaa seensa gubbaa paarkii biyyaalessaa Naayiroobii duraatti yoo xiqqaate namoota 9 to'annoo jala kan oolchan yoo ta'u isaan keessaa tokko abbaa seeraa waliigalaa duraanii Deevid Maraagaadha jedhame. Tajaajilli adda addaa bineensa bosonaa Keeniyaa piroojeektii kanaaf kan falme yoo ta'u innis iddoo kanatti eegumsa dhala bineensotaa babal'isuuf akka gargaaruu fi naannichi giddugala kaapitaala biyya keessaatti kuusaatti fi jireenya bineensotaa kan magaalaa guddoo keessatti argamu isa tokkichaadha jedheera. Hiriirtonni kanneen maqaalee adda addaa dabalatee hurufni lafa duwwaa miti kan jedhuu fi dhaadannoowwan biroo qabatanii hiriira ba'an. Piroojeektiin kun ijaarsa bakka dhaabbannaa konkolaataa 1,000 ol qabatu dabalatee daangaa eegumsa paarkii Keeniyaa isa beekamaa ta'e tokko dhiphisa jedhanii mormaa jiru. Paarkiin kun wiirtuu daldala giddugala magaalaa Naayiroobii irraa fageenya kiiloomeetira 10 yookaan maayilii 6 qofa irratti argama. Oduu keenya xumuraatiin kirkira lafaa olaanaa Filiippiinsitti mudateen namoonni 32 du'uun dhaga'ame. Kirkira lafaa olaanaa kibba Filiippiinsitti mudateen yoo xiqqaate namoonni 32 du'aniiru. Kirkirri lafaa kun reektar iskeelii 7.8 galmeessiseera. Balaan kun kan mudate handaara galaana odola Mindaawoo kibba Filiippiins keessatti ta'uu aangawoonni Filiippiins himaniiru. Kirkirri lafaa kun akka lakkoofsa biyyattiitti dilbata ganama sa'aatii 1:37tti mudate. Biyyoota Filiippiins, Jaappaan, Indooneeziyaa fi Awustiraaliyaatti sunaamii kakaasuu mala jedhamee akeekkachiifameera. Iddoowwan garaagaraatti gamoowwan yoo jijjigan, manneen nyaataa yoo barbadaa'an, lafti yoo sigigaatu viidiyoowwan ba'an agarsiisaniiru. Kutaalee bulchiinsa biyyattii garaagaraatti namoonni 100 ta'an miidhamuu hedduun achi buuteen dhabamuu fi 10,000 kan ta'an qe'ee gadhiisanii baafamuu aangawoonni himaniiru. Mindaawwan odola Filiippiins keessaa bal'inaa fi baay'ina uummataatiin sadarkaa 2ffaa irratti kan argamtu yoo taatu uummata miiliyoona 26 ta'antu keessa jiraata. Baay'inni namoota miidhamanii ammallee eejensii ittisa balaa biyyaalessaatiin mirkanaa'uu qaba. Eejensiin kun gabaasaalee maddeen naannoo adda addaa irraa walitti qabaman qulqulleessee guyyoota dhufan keessatti oduu waqtaawaa ni kenna jedhamee eegama. Aangawoonni naannawaa handaara galaana Sarangaanii keessatti kan wiirtuu kirkira lafaa kana irraa gara kiiloomeetira 20 fagaatutti namoonni 17 du'uu gabaasaniiru. Isaan keessaa baay'een isaanii sigiga lafaatiin kan du'anidhas jedhameera. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma waliin turuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna.